Memori berbanding simbar banding. Ani memori be potnya be
ስራ ብለህ ጠርተህ መጀመሪያ አስከተኛለህ። አናግራችሁ እኔን ያናገርኩት አይደለ? ካሜራማን ስባል እኔ ነኝ ያዘጋጀሁት። እኔ ደግሞ ረዳት ካሜራማን እና ታዲያ እኔ ብቻዬን ለምን ትጠይቃለህ? እንዴት ብቻዬን? እኔ ስለሚሞሪው ምን አውቃለሁ? እኔ ስለሚሞሪው እኮ አላውቅም። እኔ እኮ ኧረ አባቴ እንደዚህ እኮ ኧረ እንጀራ በብሔርም እኮ ነው የተዘጋብኝ እኮ እንጀራ በብሔር እኮ ነው የተዘጋብኝ እኮ። Kuni hundi kan ta'e sababa aayyuuti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jara jirtootni jecha hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagaa qabdanii. Egaa aayyoon waa'een aayyoo lolaan jalqabamee lolaan xumuramaa jira akkuma argaa jirtanii. Bicha bultee ta'e rabbiin bultii qeerees yaa godhu aayyoo dhugaa rabbii hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Gaafa jalqaba jaalalli keetiif kasa idoo jalqabullee yaanii uleedhaan lolaan rabshaadhaan jalqabdanii kilooroksii dirasii dhuydee mana yaalaa dirasii dhayitee ofii keetiif hedduu takka godda'amtee miidhamtee sadarkaa kana geettee bu'aa bayii hedduu keessa dabarte jechuudha. Achirraanuu arrabni namaa hoo arrabni warri koomentii si arrabsaa turan san daranuu hamilee nama cabsaa. Egaa akka ammas san hunda keessa as dabartee dhuftee guyyaa cidha kan keetillee muudannoon si mudate kun waan addaati dhugaa rabbii. Miimooriin hatamuu jechuun waan bakka nama gaddisiisu waan hedduu itti ifaajanii waan hedduu itti xaaree cidha kana keessatti jechuudha. Cidha yookaan haruusa yookaan sargii akkasuma jedhamaami. Isaa kana keessatti waa hedduu itti ifaajee waa hedduu itti xaaree bu'aa bayii hedduu keessa dabarsanii as gahanii har'a miimooriin viidiyoo ittiin waraabbamaa ture hatamuu jechuun waan baay'ee nama gaddisiisu ta'ullee garuu ilma dhiiraa akkasitti tumsiisuun hedduu takka nama dabbara wallaahi dhugaa dubbachuuf. Mucaan kun keessa jiraachuu baatellee umariin kun jechuudha. Keessa jiraachuu baatellee akkasitti karaarratti baafamee Sa'idootu natti bite jechaa jira. Sa'idoon na erge jechaa jira. Garuu Sa'idoonis akkas waan akkasii kana ni godha jedhellee hin yaaduwanii yooma ta'ellee akkasitti karaarratti baasanii ilma dhiiraa nama lama warwaachisuun hedduu akka nama gaddisiisa. Nama tokko odoo ta'e eenyu akka godhu ni beeka. Hanga tokko ofirraa ni yaani tattaafataa garuu nama lama homaa gochuu hin danda'u kun argaa jirtanii jala ciisee kadhataa jira. Miskiina wallaahi akkanatti arguun hedduu nama gaddisiisa ilmoo dhiiraa. Waa hundaafuu bareedaa miti haalli kuni. Haa ta'u waa hundaafuu silaa intalli sun akkanatti tumamtee bareeda ture. Intalli amaaraa sun miimoorii fuute jedhamte sun odoo akkanatti tumamte akkanatti ciiftee kadhattee silaa bareeda ture. Yoo ka fuutus ta'e immoo ni kenniti. Inni waan hin beekne eessaa fuudhee kenname. Eessaa fuudhee kennas eessaa fuudhee himallee. Waan hin beekne tokko himuun nama ulfaata. Osoo beekee garuu hanga kana guutuu ni cakkana jedhee hin yaadu. Uma kennaa fi garuu waan hin beekne natti fakkaata. Innaa hundaafuyyuu cidha keessan cidha milkii rabbiin isinii haa godhuu baay'ee tokko ulfaataa.